Harkafuune akkam jirtan isiniin jenna qophii qubee taarraa eegalleetii jirraan Muhammad Siraajin qaxumuraatti daawwachuudhaan waliin turaa isiniin jenna gaa qophii qubee torban dabree eegalle keessatti gaa qubee jechuun maal jechuu akka ta'e fi akkaataa qubeen afaan Oromoo itti eegalamtee waan muraasa isin biraan geenyeetii jirra jechuudha irraa ka torbaan irra hafee itti fufnaa jechuudha. Qubeen afaan Oromoo gaa wareegama hedduu keessa dabartee dadhabbii hedduu namoota hedduutiin sadarkaa amma irra jirtu kanarraa geessee jechuudha gaa. Yeroo ammaa kana maalirra jirti yoo jennee ilaallu taate yeroo ammaan tana biyya keessaa fi biyya alaattis bakka adda addaatti namni qubee tanaan barreessu hedduutu jira jechuudha. Oromiyaa keessa yoo ilaallu taate yeroo ammaa kana manneen barnootaa keessatti qubee afaan Oromoo ittiin barsiifamaati jira. Akkasumattis akka biyyaatitti yoo fudhannu ta'e waajjira ministirii garaagaraa keessatti qubee kanaan barreessanii haalli itti fayyadaman ni jira jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti waggoota lamaas qubee afaan Oromootiin barsiifamuu eegalee jira jechuudha. Waggaa 2 fi 3 barnoota siranaa durarraa eegalee hanga sadarkaa kutaa 12tti ittiin barsiifamu jira jechuudha. Akkasumattis yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessattis ittiin barsiifamuu eegalee tureetii jira jechuudha. Qubee amma sadarkaa kana keessa dabartee waan hedduu keessa dabartee as geesse kana warri amma hayyuu afaanii fi injuu akkamitti ilaalaa jira yoo jennee ilaallu taate wareegama keessa as dabartee waan dagate fakkaataa jechuudha. Namni akkuma fedhetti qubee afaan Oromoo yookaan afaan Oromootiin baradhee jechuudhaani lakkoofsi afaan Oromoo lakkoofsi qubee afaan Oromoo sadarkaa wallaalamurra akka gahu godhee jira jechuudha. Namni akkuma fedhetti gadi bahee qubee fedhetti daa yoo fedhe qubee fedhe irraa irrisaa jechuudha. Haala saniin amma hayyoota afaanii yoo gaafannu taate hayyuun qubeen afaan Oromoo hangana jeenutti himu hin jiru jechuudha. Gaaffii takka nama adda addaa yoo gaafanne deebisaa adda addaa arganna. Nama 10 yoo gaafanne deebisaa 10 argachuutu malaa jechuudha. Maaliif namu waan adda addaa nuuf hima waan ta'eef jechuudha. Haala saniin sagalee afaan Oromoo yookaan qubee afaan Oromoo nama garii yoo gaafanne sagalee wajjinis wal qabatee amma ogguu nama gaafannu gariin numaa lakkoofsi sagalee afaan Oromoo hin beekamu yookaan sagalee lakkoofsan qabdu fa'aa jedhuutu jira. Haala saniin qubee adda addaa gaagaraa afaan Oromootti daguudhaanii maaliif hayyoota afaan Oromoo irra hedduu yoo ilaallu taate afaan Oromoo caalaa afaan biraatiif qoqamuutu irraa mul'ata. Barreeffamoota garaagaraa afaan Oromootiin barreessu caalaa afaan biraatiin barreessuudha wanni isaan filatanii jechuudha. Wanni isaan barreessa waa'ee Oromoo yookaan waa'ee afaan Oromoo ta'eeti afaan biraatiin kan isaan barreessanii jechuudha. Jechoota afaan biraa akkaataa itti dubbifamuutu isaan yaachisa. Sagalee afaan biraa keessa jirtu gara afaan kanaa fidaniiti sagalee ergisaati jedhanii haala ittiin fayyadamaniitu jira jechuudha. Lakkoofsa qubee afaan Oromoo kana itti hidhaaniiti ijoollee xixiqqoo amma qubee barachuu jirtu haala itti afaan wallaalchisaniitu jira jechuudha. Ana hayyoota akkanaa kana akka kiyyatti hayyoota maxxanneen jaan maxxannee gunjuu hayyoota irkatee afaan biraa irratti irkatee jiraatu jechuudha. Maaliif wannummaan isaa yaadanii fi afaan biraa Oromoo caalaa afaan biraatiif waan qoqaman natti fakkaata guyyaadu jechuudha. Sagalee afaan biraa keessa jirtu jechoota isaan beekan sani namni qubee afaan Oromoo baratu kunis beekuu qaba barachuu qabaa jedhaniiti amanan. Afaan biraa yoo fudhannee ilaallu taate amma warri afaan biraa afaan ka isaanii hin taaneef ifin rakkanii jechuu ifin cinqanii mataa ittiif hin dhukkubsanii jechuu. Sagaluma afaan isaanii keessa jirtuuni sagalee afaan biraatis dubbisan. Fakkeenyaaf waan yoo sagalee afaan isaanii keessa hin jiraanne baasanii dubbisuudhaaf yookaan qubee isaanii keessa fiduudhaaf ifin dhiphisanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma televizyinii jechuun yoo kan dubbisuu hin dandeenye taate hawaasni suni televizyinii jedhanii fa'aa dubbisu televiziyoon fa'aa jedhuutu jira jechuudha. Televizyinii fa'aa jedhuutu jira. Waan qabu zaan hin qabu afaan isaaniiti. San waan ta'eef jecha afaan biraa san dubbisuu qabna jedhanii wanni itti dhiphatan hin jiru maal jedhanii dubbisanii televizyinii jedhanii dubbisanii jechuudha. Gara afaan Oromootti yoo dhufne afaan Oromoo malee afaan biraa waan akkanaa hin qabu jechuudha. Sagalee afaan biraa kana fidanii afaan Oromoo keessa maaliif hawaasa Oromoo fudhannee ilaallu taate amma poolisa jechuudhaaf yoo qubee hin baratin ta'e poolisa yookaan poolisa jedhuutu jira jechuudha. Viidiyoo jechuudhaaf vaa jechuu hin dandeenye viidiyoo fa'aa jedhuutu jira. Poostaa jechuudhaaf boostaa fa'aa jechuutu jira yookaan foostaa fa'aa jechuutu jira. San maaliif hawaasa kana keessa sagaleen san hin jirtu kanaafuu sagaleen sila afaan kanaaf qubeen lafa kaayamtu sagalee afaan kana keessa jirturraa ka'aniiti qubeen kan kaayamuu qabdu jechuudha. Warri amma hayyuu afaaniif hin jiru kuni sagalee ergisaati jedhaniiti fidanii maal jedhanii paa fidanii shaa fidanii tsaa fidanii vaa fidaniiti walitti heddummeessanii haala saniin lakkoofsa qubee kana gara 40tiin gahanii jechuudha.
maali hogguu jettuuni qubee ergisaatii sagalee akkanaa ittiin dubbisuudhaaf itti fayyadamnaa siin jaan jechuun ergisa juu yoo kalaallu taate ergisa jechuun waan takka ta'e fudhatanii itti fayyadamanii galatoomaa jaanii abbichaaf deebisanii jechuudha. Amma qubee nuti itti fayyadamu jirru kana itti fayyadamneeti guyyaa tokko deebisnaaf jechuu miti galatoomaa jennee deebisuuf hin deemnu itti fayyadamu jirraa waan ta'eef jechuudha. Qubee ergifanne jechuurra qubee dhaallee yoo jenne irra wayya akkuma afaaniituttu jechuma saatu yoo laalle jechummaan saatu ergisa wanni jiru kun kana hin ibsu. Kanaafi walumaa galatti yoo kalaallu taate egaa hayyoonni kun jechoota afaan biraa ijoolleen afaan Oromoo barattu barachuu qabdii jedhanii waan itti amananii fi sagalee afaan Oromoo kana keessa amma namni afaan Oromoo qubee afaan Oromoo baratee sagaleeleen amma jeetan kan hin beekne hin jiru jechuudha. Kapaa jechuu hin dandeenye hin jiru, kajaa jechuu hin dandeenye hin jiru, katsaa jechuu hin dandeenye hin jiru, kavaa jechuu hin dandeenye hin jiru. Maaliif akka dirqamaatitti akka baratamu godhee akka qubee afaan Oromootti lakkaa'ee akkasitti barataa jechuudha. Garuu hawaasa keessa yoo adeemnee laallu taate sagaleen akkas jedhamu hin jiru jechi afaan Oromoo kajaa qabu hin jiru jechuudha. Jechi afaan Oromoo katsaa qabu hin jiru, jechi afaan Oromoo kapaa vaa qabu hin jiru waan ta'eef haala saniini warri ergisa jiru kun haala saniin akkasitti itti fayyadamaa jechuudha. Warri hayyuu afaanii ifiin jiru kun egaa hedduun isaanii heddumina qubee afaan Oromoo numaa hin beekan. Wanni hin beekneef maali sagalee yeroon itti daa jechuudha. Afaan tokko kan inni beeku yoo jiraate sagalee afaan san keessa jirtu gamana fideeti qubee sagalee san bakka buutu barbaadee bakka buuseeti qubee itti daa kitaaba tokko hogguu baasu qubee itti deeti ta duraan 30 turte 30 takka godha khabiraatis fideeti 32 godha namu akkuma fedhetti itti daa jechuudha. Hayyuun afaanii ka qubeen hangana jee beekee namatti himuu danda'u hin jiru jechuudha. Namu waan adda addaa hima waan ta'eef inumaa yoo hallaallu ta'e qubeen tuni gara waggaa 32 ittiin baratamu jirti. Biyya tana keessatti jechuudha. Manneen barnoota keessatti ittiin baratamu egalee waggaa hangana geessee jirti. Qubee amma waggaa hangana ittiin baratamte tana lakkoofsa wallaalu jechuun an akkana galutti afaanuma kana dhideessuudha jechuudha. Akkasitti hubatamuu qaba. Furmaata barbaaduu qaba jechuudha. Hayyuu walgaheeti rakkoo waan xixiqqoo tana waan sagalee amma fakkeenyaaf sagalee garii ta afaan Oromoo keessa jirtu afaan Oromoo keessa hin jirtu jee maaliif jechoota inni ifiif hin beekne kana afaan Oromoo keessa hin jirtu jeeti mormee afaan Oromoo keessaa baasaa jechuudha. Inuma amma afaan isaan baratan fakkeenyaaf warri gariin warri afaan Amaaraatiif afaan Ingilizii qofa beeku sagalee keessattuu afaan Amaaraa keessa hin jirre akkuma waan afaan Oromoo keessatti hin jirreetittis hayaaduutu jira jechuudha. San waan ta'eef yoo isaan kan hin beekne ta'e yoo afaan Amaaraa keessas kan hin jiraanne ta'e afaan Oromoo keessaa guutumatti baaseeti sagaleen tun afaan Amaaraatii miti jira. Yoo wanni kun keessattuu amma gara bahaa kana kaas dhuftu ta'e afaan Arabaa wajjin walittidha yookaan immoo afaan Somaaleetii wajjin walittidha jechuudha. Amma qubee zaa jedhamu kana hayyoonni afaanii irra hedduun isaanii guutumaa guututti afaan Oromoo keessa hin jiru tajjettu irratti walii galaniiti jiranii jechuudha. Hayyoota afaanii keessa warri qubeen zaa jedhamtu tun afaan Oromoo keessa ni jirti jedhee akka qubee afaan Oromootitti barreessee muraasa isaan keessa amma akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Barreessaa kitaaba seerluga afaan Oromoo kan jalqabaa Dr. Abdul Samad Muhammadii fi warra akka abbaa urjiifaa kaasuu dandeenya jechuudha. Warra qubeen tun akka waan qubee afaan Oromoo taateetitti katabee lafa kaa'ee jechuudha. Isaanii ala garuu irra hedduun isaanii qubeen zaa jedhamtu afaan Oromoo keessa hin jirtu irratti walii galanii murteessaniiti jiranii jechuudha. Warruma amma koree waaltiin afaan Oromootis yoo fudhannee laallu taate guutumaa guututti qubeen tun hin jirtu waan jiru murteessaniiti jiranii jechuudha. Amma gaagara biraatiin hogguu laallu qubeen zaa akkamitti hin jirre gaaffii jettuu nama keessatti maaliif jechoota qubee kanaaf keessaa qabaniitu jira. Zanyaa zaraaraa guuza waan akkanaa jedhamuutu jira waan ta'eef qubeen afaan Oromoo qubeen zaa jedhamtu akkamitti hin jirre gaaffiin jettu deebisaa argachuu qabdi jechuudha. Kanaaf egaa jechi zanyaaju jecha Arabaati jechuu hin dandeenyu. Maaliif afaan Arabaa nyaa hin qabu, afaan Somaaleellee akkasumatti nyaa hin qabu waan ta'eef haalli itti fuunee jecha kana jecha Somaalee yookaan jecha afaan Arabaa itti godhuu dandeenyu hin jiru jechuudha. Maqaa gaaraa kazaa qabu fa'aa jira jechuudha. Ammas garuma baalee kanas yoo adeemnee laallu taate haala saniin guutumaa guututti gaara santu ka Arabaatis jechuu hin dandeenyu jechuudha. Gaarri sun lafa Oromoo keessa waan jiruuf akkasitti hubatameeti rakkoo tanaaf furmaata lafa kaa'uudhaaf hayyuun afaanii yookaan hayyuun Oromoo warri fi hin jiru kun sanirratti mari'achuu qaba malee waan akkanaa tanaanii ijoollee barattu amma fakkeenyaaf ijoollee nama kutaa takkaa fi lama barattu lakkoofsa qubee afaan Oromoo beekuu dhabuun qaanyi. Ta ijoollee achumatti dhiifnee hayyuunuu kan hin beekne ta'e immoo
daran ta'e irra hamtuu tanaahu jechuudha. Haala saniif sawwaan ta'ee fi rakkoo tana furuudhaaf itti gattaa'eeti hayyuuni furmaata fiduu qaba malee lakkoofsa qubee afaan Oromoo wallaaluu jechuun akka afaan biraatii wal bira qabnee ilaalle afaan kana guddisuuf deemna afaan kana guddisuu qabnaa guddisuutti jirra guddisuuf dalaguutti jirra yoo jennu taate ta duraatii gaa bu'urri barreeffamaa qubeedha waan ta'eef qubee tanarratti walii galuun dirqama tahaa jechuudha. Lakkoofsi qubee afaan Oromootti hangana jedhamee beekamuutu qaba. Instituutii amma qo'annoo fi qorannoo afaaniitu jira. Qo'annoo fi qorannoo Oromoo instituutiin tuni gaa waa'ee afaanii kanarrattis bal'inaan akka dalagu qophaan qaba. Warri kunis waan kanarratti gattaanii yookaan hayyoota mari'achiisuudhaaniif waan kanaaf furmaata fiduu qabanii jechuudha. Sagalee afaan Oromoo keessa jirtu irratti wal mormuun hin barbaachisu jechuudha. Sagalee garii amma sagalee afaan maaliiti sagalee afaan Arabaati. Afaan Arabaa wajjin masaanummaan yookaan diinummaan nuti qabnu hin jiru. Yoo afaan Arabaa sanuu haa ta'u ta'e jechuudha. Afaan biraatti amma fakkeenyaaf afaan Ingilishi yookaan afaan Amaararraayis finnee sagalee afaan kana keessatti yookaan itti fayyadamaa jirru taate kan biraa akka diinummaatti yookaan akka waan biraatti sababni itti ilaaluuf hin jiru jechuudha. Akkasitti hubatamuutu gaariidha. Guutumaa guututti waan garii waan ifiif hin beekne afaan kana keessaa baasanii afaan biraatiif kennuunis dogongora guddaadha jechuudha. Gariin kanuma afaan biraatu jecha garii amma afaan Amaaraa keessa jiru jecha afaan Oromooti jedhee dirqumaan garanatti hafidu faatu jira amma jecha suuq juuqone jecha afaan Amaaraatiif hajuutu jira. Inumaa jechuun kun jecha afaan Arabaati jeetiin amananii warri afaan Arabaa beeku ragaa bahuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Sawwaan ta'eef amma jecha afaan Oromoo keessa jiru fakkeenyaaf magaalaa jee kan itti fayyadamu magaalaan jecha afaan Arabaatiif hajee mormufaa namudatee jechuudha. Yoo jechi magaalaa juugaa warri afaan Arabaa beeku jecha afaan Arabaati dhugaadhaa hajuu teessan warra afaan Arabaa beekuutu murteessaa jechuudha. Malee hanga har'aatitti jecha magaalaa juu afaan Arabaa keessatti hin dhageenye warri afaan Arabaa dubbatullee ni jecha kana barbaadee baasuu ni danda'a jechuudha. Haala saniini akkasitti addaan baasanii waan kana murteessuutu gaarii jechuudha. Wanni murtaa'e takka barataan tokko yoo gaaffii gaafatame deebisaa sirrii argachuudhaa fi waan san beekuu qaba waan ta'eef barsiisaan gaaffii akkanaa yoo gaafate barataan deebii adda addaa deebisuu mala. Kanaafuu tokko sirrii ta'e tokko dogongora ta'uu mala waan ta'eef kanaaf haala saniin furmaanni argamuu qabaa jechuudha. Gara dhumaarratti gaa hoggas deebinuu qubee wajjin wal qabatee gaa mudannoo takka isinitti himeetiin qophii qubee taarraa goolabaa jechuudha. Yeroo takka manguddoo yookaan nama gurguddaa kana walitti qabaniiti qubee barsiisanii. Qubee barsiisaniiti amma barsiisaan kun amma abbaa tokkoon ol ka'e. Mee abbaa giddii ka'e qubee dubbisii jeen. Ol ka'eeti gara gabatee kanatti as siqee jaarsi. Qubee assalaamu alaikum jeen. Amma barsiisaan abbaa giddii qubee dubbisiin siin jechaa jira jennaan. Qubee akkam nagayaa jeen. Amma dubbisi jechuun afaan Oromoo keessatti nama dubbisuu fi qubee dubbisuunis tokkuma ta'ee jira. Hayyuun Oromoo amma waanuma kanaa'u sila isa yaachiseeti furmaata lafa kaayuu qabaa jechuudha. Amma barreeffama dubbisee jechuu fi nagaya nama gaafatee nama dubbisee jechuunis tokkuma ta'ee jechuudha. Kanaaf wanni akkanaa kanatu wanni gurguddaan kunuu osoo jiruuti waan xixiqqoo irratti yeroo gubuun hin barbaachisu. Namni quuqama qabu namni afaan kanaa fi yaada ji'u waan akkanaa irratti furmaata lafa kaayuu qabaa jechuudha. Qubee wajjin wal qabatee amma fakkeenyaaf jecha afaan Ingiliziitiin waan sadiin yaamamu fakkeenyaaf ortoogiraafii alfaabeet leetar jedhaniin kana nuti afaan Oromootiin sadeeniin qubee jenneetuma yaamna jechuudha. Akkasii kanaaf haala saniin furmaanni lafa kaayamuu qaba. Qophii qubee taarraa xumureetiin jira waan daawwattaniif galatomaa yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa isiniin jenna. Nagayaan jiraadhaa keessaniin juugaa nama Muhammad Siraajii fi ogeessa kaameeraa fi gulaalli suur sagalee Maaya Osmaan nageetti.